Hello barattoota nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu ani barsiisaa Shallamaa Moosisaati. Har'a maatimaatiksii kutaa salgaffaa boqonnaa 2 paartii lammaffaatiin walitti deebinee jirra. Sirriitti akkana hordoftan egaa sin affeeree tan jira. Egaan boqonnaa lammaffaa paartii 2 keessatti divisibility test kan jedhu kan nuti waliin ilaallu. Toppikiin keenya har'aa divisibility test jedha. Asirratti sirriitti akkana caqastan nan abdadha. Egaan divisibility testii kana jalatti kan nuti ilaallu hima kanarraa kaaneeti jechuudha. In the previous lesson, you practiced how to get the questions remainder while you divide a positive integer by another positive integer jedha. Egaan kutaa barnoota keenyaa paartii lammaffaa keessatti lakkoofsa tokko lakkoofsa kan biraatiif hirree gaheesaa fi hafteesaa akkamitti akka argachuu dandeenyu ilaalaa turre jechuudha. Now you will revise the divisibility test to check whether A is divisible by B or not without performing division algorithm. Egaa akka kanaan duraa sana calculation yookiin immoo formulaa ittiin hojjenne sana osoo hin gargaaramiin seerota akkasumatti ilaallee baruu dandeenyu hordofnee lakkoofsi A'dhaan bakka bu'e tokko B'dhaaf yoo hirree divisibilityidha yookiin immoo divisibilii yookiin hiramaadha jechuu dandeenya. Isa jedhu wal wajjin ilaalla jechuudha gaarraa. Egaan activity 2.4 jalatti sirriitti akkasiin of ilaaltaniif gaaffii wayii jira. Gaaffiin kun maal jedha isinitti fakkaata? Check whether the first integer is divisible by the second or not without using division algorithm jedha. Formulaa division algorithm yookiin immoo formulaa kanaan dura quotient fi remainder argachuudhaaf fayyadamne sana osoo hin fayyadamiin lakkoofsi duraa isa lammataatiif yoo hirame intigeriin inni duraa lakkoofsa isa lammataatiif yoo hirame hiramaa ta'uu danda'a jedha. Kana jechuun for example let us look the first one. A yoo ilaaltan 2,584 lamaaf yoo hirre divisible yookiin immoo haftee malee hiramuu danda'a jedha. Kana ijaan ilaallee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Ijaan ilaallee tilmaamuu dandeenya. Akkasumas B irratti kan jiru kun 765 sagaliif yoo hirre haftee malee hiramuu danda'a moo hin danda'u kan jennu estimate gochuu dandeenya jechuudha. Kana maal irratti hundoofneeti isinitti fakkaata? Seeronni wayii jiru jechuudha. Seeronni sun kanneen armaan gadii kanadha jechuudha. Seerota kana egaan every number is divisible by 1. Lakkoofsi kamiyyuu fudhattanii yoo lakkoofsa tokkoof hirtan hiramaadha jechuudha. Hiramaa lakkoofsa tokkooti jechuudha lakkoofsi kamiyyuu. Divisibility testiin formulaa tokko osoo hin fayyadamiin yookiin immoo algoritmii tokko osoo hin fayyadamiin it is an easy way karaa salphaadhaan lakkoofsi tokko isa biraatiif hirmamaa ta'uusaa kan nuti ittiin barrudha jechuudha. Okay? Kanaaf it is an easy way to check whether a given number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6 up to 10. Lakkoofsa tokko lakkoofsa lamaa kaasee hamma 10tti warra jiraniif hin hiramamu hin hirmamu jennee baruudhaaf karaa salphaan kan nuti itti gargaaramnu sun divisibility test jenna jechuudha. Divisibility testiin kun egaa seerota armaan gadii kana yookiin immoo estimate kan nuti ittiin goonu egaa piroosesii armaan gadii kana qaba jechuudha. Lakkoofsa lamaaf fakkeenyaaf hubadhaa. A number is divisible by 2. Lakkoofsi tokko lakkoofsa lamaaf hin hirama yoo jennu lakkoofsi wayii lakkoofsa lamaaf hin hirama yookiin divisibiliidha kan nuti jennu yoo maal ta'edha? If it is unit digit is divisible by 2. Lakkoofsi digitiin gara dhumaa digitiin dhumarra jiru lamaaf hin hirama yoo ta'e lakkoofsi sun guutummaansaa lamaaf hiramuu danda'a jechuudha. Haftee malee hiramuu danda'a jechuudha. Argitanii? Fakkeenyaaf 24 yoo fudhanne
24 lakkoofsa lamaaf divisibiliidha moo divisibilii miti jennee baruuf maal ilaalla jechuudha? Dijiitii gara dhumaa kana jirtu ilaalla jechuudha. Dijiitiin gara dhumaa kun ifiniidha yoo taate yookiin immoo lamaaf hiramuu ni dandeessi yoo taate it is divisible by 2 jenna jechuudha. Lakkoofsa 3 any number is divisible by 3. Lakkoofsa 3 immoo hiramuu danda'a kan nuti jennu yoo maal ta'edha jechuudha. The sum of digit is divisible by 3. Ida'amni lakkoofsota sanaa idaanee sadiif haftee malee hin hiramu yoo ta'e sadiif divisibiliidha jechuudha. Divisibiliidha jechuudha. Okay? Akkasitti lakkoofsa sana walitti idaanee sadiif hirree ilaallaa jechuudha. Yoo haftee malee hirame it is divisible by 3. 4 for number 4. Lakkoofsa 4 immoo if the number formed by it is last 2 digit is divisible by 4. Dijiitiin gara dhumaa lamaan jiran lakkoofsa 4 haftee malee hin hiramu yoo ta'e a number is divisible by 4 jenna jechuudha. By 4 jenna jechuudha. 5 fakkeenyaaf 10 fudhadhaa. Lakkoofsi 10 shaniif haftee malee hin hiramu jechuudhaaf maal ilaalla jechuudha? Dijiitii gara dhumaa ilaalla jechuudha. Dijiitiin gara dhumaa yoo 0 ta'e yookiin yoo 5 ta'e lakkoofsa shaniif haftee malee hin hiramu. Divisible by 4 jenna jechuudha. Lakkoofsi 10 egaa dijiitiin gara dhumaa jiru 0dha waan ta'eef shaniif divisibiliidha jechuudha. 15 yoo fudhan 15nis shaniif divisibiliidha jechuudha. Dijiitii dhumarra jiru 0 fi 5 yoo ta'e shaniif divisibiliidha jenna jechuudha. Lakkoofsa 6 for number 6 it is divisible if it is divisible by 2 and 3. Argitanii lakkoofsi sun guutummaan isaa lamaaf divisibiliidha taanaan lamaaf sadiif divisibiliidha taanaan jaafis akkasuma ni ta'a jechuudha. Lakkoofsa 8 immoo if the number formed by it is last 3 digit is divisible by 8. Dijiitiin gara dhumaa sadan jiran sun lakkoofsa 8tiif haftee malee hin hiramu yoo ta'e guutummaan lakkoofsa sanaa 8tiif haftee malee ni hirama yookiin immoo divisibiliidha jenna jechuudha. Lakkoofsa 9 immoo if the sum of it is digit is divisible by 9. Akkasuma dijiitonni jiran sun ida'amanii 9tiif haftee malee hin hiramu yoo ta'e divisible by 9 jenna jechuudha. Lakkoofsa 10 immoo dijiitiin gara dhumaa 0 ta'eera taanaan lakkoofsa 10f divisibiliidha jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu seeronni kun egaa divisibility test jedhamu. Divisibility test jedhamu. Exampleota gaafa laalle egaa clear isinii galaa deema jechuudha. For example, look this example. Using divisibility test, check whether 2334 is divisible by 2, by 3, by 4, by 5, by 6, by 8, by 9, by 10. Lakkoofsi asirratti argitan kun lakkoofsi kun lakkoofsa 2, 3, 4, 5 hamma 10tti lakkoofsota jiraniif divisibiliidha moo divisibilii miti jedha jechuudha. Divisible jechuun haftee malee kan hiramuuf yoo ta'e jechuudha. Lamaaf lakkoofsi kun divisibilii ta'uusaaf maal ilaalla jechuudha? Dijiitii dhumaa ilaalla jechuudha. Number 4. It is divisible by 2 since unit digit is divisible by 2. Dijiitiin dhumaa kun ishiin kun lamaaf haftee malee waan hiramtuuf divisibiliidha jechuudha. Lakkoofsa 3 lakkoofsa 3 immoo maal ilaalla? Tootaalii dijiitota sanaa walitti idaana jechuudha. Lakkoofsa kana dijiita isaanii 2 3 3 4 kana walitti idaana jechuudha. Idaatanii idaamni isaa meeqa dhufe? 12. 12 kun sadiif hirameera waan ta'eef haftee malee hirama waan ta'eef divisibiliidha jechuudha. Lakkoofsa 4 immoo maal ilaalla jechuudha? It is last 2 digit ilaalla jechuudha. Last 2 digit. Okay? Last 2 digit gaafa laaltan 3 fi 4 ilaalla jechuudha. 3 fi 4 lakkoofsa 4f divisibilii miti jechuudha. Kun divisibiliidha. Garuu ishiin kun divisibilii miti jechuudha. Lakkoofsa 3 lakkoofsa 4f divisibilii waan hin taaneef kun lakkoofsa 4f divisibilii miti jechuudha. 5 immoo maal ilaalla? Lakkoofsi dhumarra jiran lamaan lakkoofsi dijiitiin dhumaa 0 yookiin 5 ta'uusaa ilaalla jechuudha. Dijiitiin dhumaa 4dha waan ta'eef 5f hin hiramu jechuudha. It is not divisible by 5. Okay? Lakkoofsa 6 immoo maal ilaalla jechuudha? Lakkoofsonni kun lakkoofsota lamaaf
divisibilii lamaaf sadiif divisibilii taanaan jaafis hin ta'u jechuudha. Lamaafis sadiifis ta'aniiru waan ta'eef jaafis ta'uu danda'u jechuudha. Okay, saddeetiif immoo it is not divisible because last 3 digit is not divisible by 8. Digitiin gara dhumaa sadan lakkoofsa saddeetiif divisible waan hin taaneef divisible miti jechuudha. Lakkoofsa sagaliif it is not divisible because the total digit is not divisible by 9. Okay. Lakkoofsa kudhaniif the last digit is not 0, so it is not divisible jechuudha. Akka kanatti jechuudha kan nuti divisibility isaa calculate goonee argannu too formulaa gara biraan fayyadameen jechuudha. Egaa kana fakkaataa kanarratti hundaa'uudhaan egaa exerciseota jiran hojjechuu dandeessu. Using divisibility test check whether the following number are divisible jedha. As keessaa mee ani tokko isheen isinii hojjedha egaa as keessaa tokko isheen isinii hojjedhee darbaa. Mee kanan isinii hojjedha warra hafan egaa ofii keessanii hojjedha. Maal jedha 384 kun lakkoofsota lama hamma 10tti jiraniif divisibilii moo divisibilii miti kan jedhudha. Akkuma dura dubbachaa turre egaa lamaaf divisibilii ta'uuf digiitii gara dhumaa laalla 4dha. Kanaaf iyyuu it is divisibilii jechuudha. Sadiif immoo tootaalii walitti daanee 15 taate 15 sadii yoo hirtan 5 ga'a. Kanaaf iyyuu divisibilii jechuudha. Afuriif immoo digiitii gara dhumaa lamaan ilaalla. 8 afuris lakkoofsa afuriif hiramaadha waan ta'eef it is divisibilii jechuudha. Shaniif immoo last digiitiin isaa 0 yookiin 5 ta'uu qaba jennee garuu inni 4dha waan ta'eef it is not divisibilii jechuudha. Jahaaf immoo 3 fi 84 kun egaa lamaaf digiitii lakkoofsa lamaaf sadiif hiramaa yoo ta'e jahaafis hin ta'a jenneerra. Kanaaf it is divisibilii jechuudha. Saddeetiif immoo last 3 digiitii ilaalla. 3 8 4 digiitii sadanuu ilaaluu qabna jechuudha. It is not divisibilii jechuudha. So it is divisible by 8. Last 3 digits is divisible by 8. So 384 is divisible by 80 dha. Sagaliif sum of digitiin meeqa dhufa 15 sagaliif not divisibilii jechuudha. 10 immoo 10ifis not divisibilii jechuudha. Okay. Kanaaf egaa akka kanatti jechuudha kan nuti calculate goonu sirriitti hubadhaa. Itti aansuudhaan prime factorization kan jedhudha. Mata dureen keenya itti aanu prime factorization yookiin immoo factorization yookiin didiriirsuudha. The expression of composite number are product of prime numbers is called prime factorization. The expression of composite number as a product of prime number is called prime factorization. Ibsi composite numberii tokko prime numberiidhaan kan ibsinu yoo ta'e, prime numberiidhaan didiriirfamee kan ibsamu yoo ta'e prime factorization jenna jechuudha. Consider composite number which we need to write prime factorization. Composite numberii tokko yookiin immoo lakkoofsa koptii tokko prime numberiidhaan didiriirsinee kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Recall that this composite number has more than 2 factors. Kanaaf composite numberiin egaa factorii 2 ol akka qabu duraanis ilaallee turre. Mee kanarratti hundaa'uudhaan egaa exampleota jiran hojjenna. Example 1 maal jedha seetanii express each of the following numbers prime factorization jedha. Lakkoofsota armaan gadii kana prime factorizationidhaan ibsiidha. Mee lakkoofsa irratti lakkoofsa 6 yoo fudhanne lakkoofsi 6 kun gaafa nuti prime numberiidhaaf didiriirsinee ibsinu 2 times 3 dha jechuudha. Kitanii 2nis 3nis prime numberiidha. Since both 2 and 3 are prime number, we stop this process. Amma prime numberii argannutti jechuudha composites yookiin immoo composite numberii didiriirsuu kan nuti dandeenyu.
soddomas yookiin immoo sartii fudhattanii yoo ilaaltan kana yoo diddiirsitan 2 times 50 50 times 3 times 5 ta'a jechuudha. Soddoma kana 2 baay'isu 15 jechuu dandeenya. 15 ishii kana immoo fuunee 3 baay'isu 5 jechuu dandeenya jechuudha. Composite prime numberiin keenya 2 3 5 ta'a jechuudha. Kanarra deemuu hin danda'u jechuudha. So soddoma kana gaafa diddiirsinu prime numberitti 2 times 3 times 5 ta'a jechuudha. So this is factorized prime factorization jennaa jechuudha. Prime factorization jenna. Okay. So by divisibility test 72 is divisible by 2. Divisibility test dhaan 72 gaa lamaaf maadha hiramaadha jechuudha. Yookiin immoo divisibility dha. So 2 is one of these factor. Lama gaa factor isaa akkas tokkooti. It will be right than 2 times 36 jenna jechuudha as shown. Okay. In the right side again amma gaa karaa biraa diddiirsuu barbaanne gaa karaa hedduudha kan nuti diddiirsinu. Fakkeenyaaf lakkoofsa 72 kana fudhattanii as keessanii 72 lamaaf yoo hirtan 36 gaa 36 kana lamaaf yoo hirtan 18 gaa 18 kana lamaaf yoo hirtan 9 gaa 9 sadiif yoo hirtan 3 ta'a jechuudha. Isaan kun maal prime numberoota diddiirfamanii dhufanidha jechuudha. Okay. Isaan kun prime numberii keenyadha jechuudha. 2 2 2 3 3. Those are prime number of these 72 jechuudha. Okay. Kana karaa barbaanne gaa diddiirsinee kaa'uu dandeenya jechuudha. 2 times 2 times 3 times 3 kallattii kanaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Kitani 2 cube times 3 square jechuu dandeenya jechuudha. 3 lama meeqa jira? Tokko lama 3 3 immoo lama jira 3 cube times 2 cube times 3 square ta'uu danda'a jechuudha. In the another case karaa biraa immoo 2 times 2 4 4 times 2 8 8 times 3 times 3 9 jennee kallattii kanaanis kaa'uu dandeenya jechuudha. Kitani 3 cube 2 cube 3 squares kallattii kanaanis kaa'uu dandeenya jechuudha. Okay. Haala kanaan karaa barbaaddaniin diddiirsuu dandeessu jechuudha. 72 afur lama baay'isu lama afur afur baay'isu lama baay'isu 3 6 6 baay'isu 3 18 jechuu dandeenya. Kallattii kanaanis asiinis achiinis yoo deemtan sanuma argattu jechuudha. Kallattii kanaanis karaa barbaaddanii diddiirsuu dandeessu. Egaa inni kan biraa fundamental theorem of arithmetic jedha. Kana jechuun every composite number can be expressed or factored as product of prime and factorization unique jedha. Kanaaf egaa composite numberii tokko diddiirsinee bifa prime numberii diddiirfameen bifa prime numberiitiin kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaan examplein itti aanu 456 kana prime factorization yoo keenya akkuma kallattuma amma ittiin deemaa turre kanadha jechuudha. Waan taaraan hin jiru bifa hiruutiinis kaa'uu dandeessu jechuudha. 456 lamaaf yoo hirtan 228 228 kan immoo fuutanii lamaa yoo hirtan 414 kan immoo lamaaf yoo hirtan 57 57 immoo lamaa waan hin deemneef sadiif yoo hirtan 19 kanaaf factorization isaa yeroo keessan haala kanaan kaa'uu dandeessu jechuudha. This is prime factorization. Okay. Exercise 2.5 in maal jedha seetanii express each of the following numbers as prime factorization jedha. As keessaa gaa ani A kanaa fi F kanan isin hojjedha. Warra afaan isin hojjettu jechuudha. Isin hojjettu akkasuma number 2 number 3 isin hojjedha jechuudha as keessaa. Okay? Warra afaan ofii keessan yaala. Number A kana gaafa hojjennu maal jedha seetan express each of the following numbers as prime factorization. Kanaaf A kana gaa yoo hojjennu 21 prime factorizationidhaan gaafa ibsinu maal goona seetanii 21 fudhanna. 21 kana meeqaaf hiruu dandeenya? Lamaan deemaa? Hin deemu. Meeqaaf hirree? 3. 21 sadiif yoo hirre meeqaa? 7 ta'a jechuudha. 7. Kanarra deemuu dandeenya? Hin dandeenyu jechuudha. 7 lamaafis sadiifis
hiruu hin dandeenyu jechuudha. Asumatti dhaabbanna jechuudha. It is the final prime number of 21 dha jechuudha. Argitanii? Kanaaf the prime factorization of 21 is kan fudhanna jechuudha. Warra dhumaa kana fudhanna jechuudha. So the factor of 21 is 3 times 7. Sadii fi torbadha jechuudha. 3 times 7 bifa kanaan didiriirsinee keenyaa jechuudha. Okay. The next one is 1844. F irra kan jiru immoo kanadha. Kan ammoo didiriirsuun maal goona? Lakkoofsicha fudhannaa. Lakkoofsicha fudhannee lamaan hin deema. Lamaaf irree ilaalla jechuudha. By 2 it is 924. Okay. Ammas kan ammoo lamaaf irra jechuudha. By 2 it is 462. 462 kun ammas lamaaf irra jechuudha. Lamaaf gaafa jiru 2 ta'a jechuudha. 2dhaaf gaafa jiru meeqa ta'a? 231. 231 lamaaf hiruu dandeenya? Hin dandeenyu. Kanaaf meeqaaf irra? 3. 3f gaafa jiru meeqa ta'a? 77 ta'a jechuudha. 77 kan ammoo meeqaaf irra jechuudha? Amma immoo deebine 7f irra jechuudha. 7f malee hin deemu waan ta'eef. 7f gaafa jiru meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. This is the final. Kanarra deemuu hin dandeenyu jechuudha. So the prime factor isaa kam ta'a jechuudha? 2, 2, 2, 3, 7, 8, 11. Isaan kana fudhanna jechuudha. Warra kana fudhanna jechuudha. Warra kana fudhannee akkamitti keenya jechuudha? The factor of 1848 is 2 cube. 2 cube maalifan jedhee? 2, 1, 2, 3. Sadii lama gizee sadii jira jechuudha. 2 cube. Sadii immoo tokko jira. 3 times 7 times 11. Akka kanatti keenyaa jechuudha. I hope this is very simple. Okay, so try to understand this process. And the question number 2 says that 180 can be written as 2 power of A times 3 power of B times 5 power of C. Then find the value of A, B, C. Argitanii? Factorize ta'ee lakkoofsi 180 bifa kanaan ta'a. Warri A, B, C kun maal bakka buuti lakkoofsatti meeqa taati jedha jechuudha. Egaa kana argachuun maal goona seetanii formulaa ammaa sanatti deebina jechuudha. 180 keenya piroosesii sanaan deemna jechuudha. 180 meeqaaf irraa? Lamaaf yoo irra meeqa ta'a? 90. 90 lamaaf yoo irra meeqa ta'a? 45. 45 ammas lamaan hiramaa? Hin hiramu. Meeqaaf irra? 3. 3 yoo irra meeqa ta'a? 15. 15 immoo lamaan hin deemu ammas 3 irra jechuudha. 3 yoo irra meeqa ta'a? 5. Bakka stop. The final dha jechuudha. Finnee jirra jechuudha. Kanaaf meeqa fudhanna? 2, 2, 3, 3, 5 kun prime factorization dha jechuudha. Kanaaf gaafa gabaabsinee keenyu squareidhaan yookiin immoo poweriin gaafa keenyu meeqa ta'a jechuudha? 2 power of 2, 3 power of 2, 5 power of 1 ta'a jechuudha. Asirra 1 dha jechuudha ishiin kun. Argitanii? Kanaaf A, B, C keenya bakka kana maal buusna jechuudha? Bakka kana kan nuti buusnu 2 to 1 taati jechuudha. So A is equal to 2, B is equal to 2, C is equal to 1 ta'a jechuudha. It is very simple. Okay. The third question is find the 4 prime numbers whose product is 462. 4 prime numberii baay'atanii 462 dhufan kana barbaadedha. Akkuma ammaa sanatti deemna jechuudha. 462 lamaaf yoo hirre meeqa ta'a? 231. 231 immoo lamaaf hin deemu waan ta'eef 3 irraa 77. 77 immoo 7 irree 11 ta'a. Ammasuma jechuudha. Warra kana fudhannaa. Kanaaf iyyuu 4 prime numberiin isaa 3 2 3 7 11 dha jechuudha. Warra kanadha jechuudha kan nuti gaafatan. Okay. Let us start another topics. Greatest common factor and the least common factor. Kana maal jettanii barattoota kutaa gadaanaatti? Hawaaxaa fi hawaagaa jettanii kutaa gadaanaatti barattaniitu. Hirmaataa walii guddichaa fi hirmaataa walii xiqqichaa isa jedhamu sanadha jechuudha. Greatest common factor hirmaataa walii guddichaa, least common multiple isaan jedhaman kun egaa achirraa jechuudha kan isaan dhufanii.
Again, in this subsection, you will revise the basic concepts of greatest common factor and the least common multiplier of two or more natural numbers. Greatest common factor can understand gochuudhaaf give the number 12 and the 60. Gives the number 12 and the 60. Find common factors of two numbers and find greatest common factors of two numbers. Factoroota isaa fi hirmaata walii guddichaa isaa barbaadedha. Isaan kana egaa calculate gochuuf activity 2.5 kana hojjechuuf mee concept isaa sirriitti akka understand gootaniif asirraa isiniin hubachiisa jechuudha. Definition 2.3 kana ilaallu. Definition 2.3 maal jedha seetanii given two or more natural numbers jedha. Natural numberiin tokko lama yookiin lamaa ol kennamanii a number which is factor of this natural number is called common factor. Lakkoofsa lamaaniifuu factorii kan ta'e common factorii jenna jechuudha. Lakkoofsa lama lakkoofsa uumamaa natural numberii lama sinii kennamanii lakkoofsa sana lamaaniifuu factorii kan ta'e common factorii jenna jechuudha. The greatest common factor kan nuti jennu immoo highest common factorii dha jechuudha. Common factorii ta'e lakkoofsota sana keessaa isa guddaasaa jechuudha. Okay. So be understand this. I hope when we solve this example, you will understand the concepts. Find the greatest common factor of 36 and 56. Lakkoofsota uumamaa lamatu nuu kenname 36 fi 56. Lakkoofsota kanaaf greatest common factor yookiin immoo hirmaataa walii guddichaa isaa barbaadi jedhamne jechuudha. Kanaaf maal goona? Factorize goona. Hirmaataa isaa diddiriirsina jechuudha. Hirmaataa 36 gaafa diddiriirsitan tokko, lama, sadii, afur, jaha, sagal, 12, 18, 36. Isaan kun hirmaataa 36 jechuudha. Hirmaataa 56 yoo diddiriirsitan tokko lama jedhee amma 56 jira jechuudha. Isaan kana keessaa komaniin isaanii komaniin iddoo lachuutti kan argaman kami? Tokko, lama, afur. Isaan kun komaniidha jechuudha. Komaniidha jechuudha. Komaniidha. Lachuu isaaniitiif 36fis 56fis tokko lama afur kun komanii. Isaan kana keessa greatest kan ta'e inni guddaan maalidha jechuudha? Afuridha jechuudha. Afuridha jechuudha. Greatest common factoriin afuridha jechuudha. Okay? Bifa Venn diagramiitiinis kaa'uu dandeessu jechuudha. Isaan kun hirmaataa 36 fi hirmaataa 56 tokko lama sadii. Isaan kun komaniidha. Isaan keessaa inni guddaan immoo afur ta'uusaa asirrattis sirriitti ibsee jira jechuudha. Venn diagramii irratti. Egaan activity 2.6 irratti maal jedha seetanii let p is equal to 36 and q is equal to 56. Isuma ammaati. Inni kun egaa yaa'u isuma amma hojjennedha jechuudha. Isa kanarran darba. Okay, example 2 akkas jedha use prime factorization or find GCF. Okay, great common factor of 12, 80 and 36. Isaan kanaaf prime factorization yookiin immoo great common factorii lakkoofsota sadan kana barbaadedha jechuudha. Isaan kana gochuun maal goon 12fis 18fis 36fis hin diddiriirsina jechuudha. Diddiriirsine gaafa diddiriirsun 12 jechuun 2 square times 3 power of 1 dha jechuudha. Kana jechuun 2 times 2 times 3 dha jechuudha. Kanaaf kana 2 square jenna. Eshi the above factorization 2 and 3 are common. Kitani 2 3 common dha jechuudha. Lakkoofsi lama sadis common dha jechuudha. Poweriin isaanii immoo poweriin 12fis 18 19 lama sadi common dha. Haa ta'u malee farthest the least poweriin xiqqaan 2 is 1 and the least power of 3 is 1. Poweriin xiqqaan lakkoofsa lamaaf tokkodha. Poweriin xiqqaan lakkoofsa sadiif immoo lamadha jechuudha. Lakkoofsa sadiifis tokkodha jechuudha. Kanaaf iyyuu kan fudhanna jechuudha. Ishii powerii ishii xiqqoo ofirraa qabdu sana fudhanna jechuudha. Ishiin powerii ishii xiqqoo ofirraa qabdu 2 kanaa fi 3 kanadha jechuudha.
Okay. Kanaaf 2 times 3 jenna jechuudha. 2 times 3 is equal to 6 dha jechuudha. Karaa gabaabaa hirmaataa walii guddichaa karaa argachuu dandeenyu nutti argisiisa jechuudha. Kun karaa gabaabaadha. Okay. Karaa biraa akkasinii galutti isuma kanarra deebi'ee yoon isinii hojjedhe jechuudha. Isumaan ammaasitti isinii ibse kana irra deebi'een asitti akkasinii galutti yoon isinii hojjedhu 12 nan barreessaa, 18 nan barreessaa, 36 nan barreessa. As keessaa maalan godha? Prime number isaaniitti didiriirsa jechuudha. 12 lamaan 6dha. 6 immoo lamaan 3dha jechuudha. Kanarra deemuu hin danda'u. Isaan kun prime numberoota isaaniiti jechuudha. Factorii kan ta'an. Isaan kan egaa maal gochuun danda'a jechuudha? 2 power of 1, 2 power of 2, 3 power of 1 jedhee kaa'uu nan danda'a jechuudha. Okay. Inni kun this one is 2 power of 1. Okay. Okay, kun egaa 2 power of 1, 2 power of 1, 2 power of 3 power of 1 dha jechuudha. Okay. Inni kan biraan 8 8 kana nan didiriirsa jechuudha. 8 lamaan 9, 9 lamaan 3 lama waan hin deemneef 3 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 3 3 dha. 2 power of 1, 3 power of 1, 3 power of 1 dha jechuudha. Okay. 3 power of 1 kana gabaabsinee yoo barbaachisaa ta'e ishii kana 3 square jechuun dandeenya yoo barbaachise yoo nu barbaachise. Okay. 36 ammoo yoo didiriirsu 36 lamaan 18, 18 lamaan 9, 9 immoo 3 3 ta'a jechuudha. Isaan kana fudhadhee maalan godha? 2 square 3 power of 1, 3 power of 1 ta'a jechuudha. 3 power of 1. Karaa biraa ishii kana jechuun 2 power of 1, 2 power of 1 times 2 power of 1 innee karaa kanatti jijjiiruu hin dandeenya jechuudha ishii kana. 2 power of 2 kana jechuudha. Kanaaf egaa hirmaataa walii guddichaa GCF kana barbaaduudhaaf maal goona jechuudha? Ishii paaworii xiqqoo ofirraa qabdu barbaanna jechuudha. Ishii paaworii xiqqoo ofirraa qabdu. Ishii paaworii xiqqoo ofirraa qabdu taate jira sadinii fi koomanii kan taate barbaanna jechuudha. Kanaafuu 2 power of 1 iddoo sadaniitti ni jira waan ta'eef 2 power of 1 fi 3 power of 1 dha jechuudha. 2 power of 1 asiis hin jira, bakka kanas hin jira jechuudha. 3 power of 1 asiis hin jira, bakka kanas hin jira jechuudha. Okay. Kanaaf 3 power of 1 fi 2 power of 1 koomaniidha. Kanaaf iyyuu 2 power of 1 times 2 power of 1 6 ta'a jechuudha. 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu jara sadan kanaaf koomaniin 6 dha yookiin immoo 3 power of 1 fi 2 power of 1 dha jechuudha. Okay, ammas example 2.6 itti fufee jira. Egaa maalidha? Find greatest common factor. Ammas akkuma sanadha. Isaan kana isaan keessaa muraasaan isiniif yaala. Ishii jalqabaa kana isiniifan hojjedha. Akkasuma immoo isa lammataa keessaas ishee jalqabaa kana isinii hojjedheetan isa kaan ofii keessanii hojjettu jechuudha. Wal fakkaataadha waan ta'eef. Inni jalqabaa kun egaa maali jedhee bifa Venn diagraamiitiin hirmaataa walii guddichaa barbaadii jedhe jechuudha. Sana gochuuf maal goona? 12 fi 18 erga barreeffannee Venn diagraamii keenya kaasna jechuudha. Sana booda 12 fi hirmaataa 12 didiriirsina jechuudha. 12 kan hirmaatu 1, 2, 3, 6, 12 jechuudha. 18 kan hirmaatu 1, 2, 3, 6, 9, 18 jechuudha. Kanaaf koomanii jara kana lamaanii warri ta'an 1, 2 fi 1, 2, 3 fi 6 dha jechuudha. Isaan kun koomaniidha jechuudha. Koomaniidha jechuudha. Argitanii? Okay. Using prime factorization immoo isa lammatarra jiru immoo gaafa hojjennu
ishee jalqabaa kanan isin hojjedha warra afaan ofii hojjedha isinii 24 fi 54 asitti barreessine 24 lamaan 12 12 lamaan 6 6 lamaan 3 dhufa. Kanaaf 2 power of 1 2 power of 2 3 power of 1 ta'a. 54 by 2 27 27 by 3 9 9 by 3 3 ta'a jechuudha. 2 power of 1 3 power of 1 3 square ta'a jechuudha. Kanaaf gummaataa walii guddichaa barbaadaa jirra waan ta'eef egaa maal goona shii paaworii xiqqoo ofirraa qabdu fudhanna jechuudha. Shii paaworii xiqqoo ofirraa qabdu bakka lachuutti kan argamtu tokko shii kana kan biraa shii kana asiis shii kanaa fi shii kanadha jechuudha. Kanaaf koomanii warri ta'an 3 power of 1 fi 2 power of 1 dha. That one is equal to 6 ta'a jechuudha. Okay. Baay'ee salphaadha egaa kanadha. Hubattuudha yaada yoo isiniin galle gaaffiis gaafachuu dandeessu. List common multiple dha kun immoo yoo list common multiple kana keessatti immoo for any two natural numbers natural number a b jennee fudhanne tokko keessa list common multiple of a and b denoted by LCM. AB is the smallest multiple of both a and b. Baay'ataa lakkoofsota AB keessaa ishii xiqqoodha jechuudha. Lakkoofsi fakkeenyaaf 30 nama baay'ataa qaba. Lakkoofsi walii baay'atanii 30 dhufan isaan keessaa ishii xiqqoo kan fakkeenyaaf 30 fi 60 yoo fudhan 30 fi 60 baay'ataan lakkoofsa 30 fi 60 koomanii ta'anii isaan keessaa ishiin xiqqoon kamiin jennee adda baasnuuf low list common multiple jenna jechuudha. Example kana ilaala. Mee fakkeenyaaf find list common multiple of 2 and 3. Lakkoofsa 2 fi 3 tu jira. Lakkoofsi 2 fi 3 kun egaa baay'ataa isaanii barbaade list common multiple dha jechuudha. Baay'ataa 2 fi 3 kun egaa lakkoofsi 2 fi 3 lakkoofsa ta'ee wayiin baay'atanii kan isaan dhufuu danda'an fakkeenyaaf 2 fi yoo jenne 2 fi 2 4 6 8 10 12 14 16 itti fufaa jechuudha lakkoofsa 2. 3 foo 3 irraa ka'ee 3 6 9 12 15 18 jedhee itti fufa. Isaan kun baay'attoota 3 fi 2 jechuudha. Kun baay'attoota 2 inni kun immoo baay'attoota 3 jechuudha. Haa ta'u malee jara kanaaf koomanii kan ta'an 2 fi 3 fi koomanii warri ta'an 3 12 18 jechuudha. Warra gugurraacheeffaman kun lachuufiyyuu koomaniidha jechuudha. Asittis jiru. Lachuufiyyuu koomaniidha. Haa ta'u malee isaan keessaa egaa list koomanii kan taate kamidha? List koomanii kan taate 6dha jechuudha. 6dha jechuudha. Baay'ataa 2 fi 3 keessaa ishiin xiqqoon 6dha jechuudha. Kanaaf the lowest common multiple of 2 and 3 is 6 jennaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha egaa kan nuti argannu. Example kana yoo jenne egaa sirriitti isinii gala. The common multiple of 2, 3 and 5 amma immoo lakkoofsota walitti 3f calculate yoo goonu amma egaa isaan kana sadaniif karaa gabaabaa find list common multiple of 2, 3, 5. That is LCM 2, 3, 5 using factorization method. So 2, 3, 5 are prime numbers. Lakkoofsi sadanuun kun prime number waan ta'aniif mataa isaanii walumaa yoo baay'ifne list common multiple isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Argitanii list common multiple isaanii argachuu dandeenya. Yoo maal ta'an yoo isaan prime number ta'anidha jechuudha. Yoo prime number ta'an karaa gabaabaa waliin baay'isnee yoo argachuu dandeenya jechuudha. Yoo isaan immoo composite number ta'an garuu diddiriirsuu qabna jechuudha dura. Okay, example kana ilaala. Example kuni find list common multiple of 6, 10, 60. Isaan kun amma composite number dha. Kanaaf maal gochuu qabna? Diddiriirsuu qabna jechuudha. Diddiriirsinee prime number argachuu qabna jechuudha. 6 yeroo diddiriirsinu 2 pi 3 ta'a. 10 yeroo diddiriirsinu 2 pi 5 ta'a. 16 yeroo diddiriirsinu 2 power 4 yookiin immoo 2 gizee 4 mataa isaatii yoo baay'iftan ta'a jechuudha. Isaan kun prime number dha jechuudha. Argitanii? Prime number arganne irra waan ta'eef
isaan kana keessaa prime factor that appear in this factorization 2 3 4 3 5 taking product of highest power gives isaan kana gaa yoo waliin baay'isne maal arganna jechuudha least common factor isaanii jechuudha prime number jiran sana waliin yoo baay'isne qaxxitaa least common multiple isaanii 240 argachuu dandeenya jechuudha. Okay. Gaaffii example arfaffaan immoo kazedha. Find the least common multiple 6 10 60. Kuni gaa isuma ammaarra deebine karaa biraa immoo didiriirsuudhaan using factorization methodidhaan immoo yoo bifa 3 ta'e kana yoo hojjennu immoo 6 didiriirsina 2 3 ta'a 10 didiriirsina 2 5 ta'a 16 yoo didiriirsina immoo 16 2 8 8 2 4 4 2 lama ta'a kana jechuun 2 power of 4 jechuudha. Kana jechuun immoo ishiin kun immoo 2 power of 1 5 power of 1 dha. Kun immoo 2 power of 1 3 power of 1 dha jechuudha. As keessatti kan isin hubachuu qabdan. Least common multiple based on factorization method siniin jedha yoo ta'e maal fudhattu jechuudha. Ishii poweriin ishii guddaa ta'e jara kana keessaa select gootu jechuudha. Kitani ishii poweriin ishii guddaa ta'e fakkeenyaaf 3 power of 1 5 power of 1 2 power of 4 kitani warra poweriin ishii guddaa taate as keessaa select yoo goone maal goona gabaabumatti LCM isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Kun immoo methodii biraati jechuudha. Okay. Consider two natural numbers. Activity 2.8. Consider two natural numbers 50 and 42. Then find LCM and GCF. Egaa kun immoo wal faana dhufe jechuudha. Least common multiplier fi great common factor isaanii waliin calculate goona jechuudha. Lachuu isaanii calculate goona jechuudha. Kana calculate gochuuf egaa ammas 3 method sana yookiin immoo factor based calculate goona 12 fi 18 barreeffannee maal goona didiriirsina jechuudha. Gaafa didiriirsinu 12 6 2 3 2 power of 2 3 power of 1 ta'a. 18 immoo 2 9 9 3 3 ta'a. Akka kanatti poweriin keenya jechuudha. Haa ta'u malee GCF yookiin immoo great common factor argachuuf lakkoofsa kana lamaaniif common warra ta'an powerii xiqqoo ofirraa kan qaban select goona jechuudha. 3 power of 1 2 power of 1. Ishiin kun ishii powerii xiqqoo ishii kanaafis ishii powerii xiqqoo fudhanna jechuudha. Kitani 3 power of 1 2 power of 1. LCM barbaaduuf immoo isa powerii guddaa fudhanna jechuudha. 2 power of 2 3 power of 2. Kitani isaan kana kun 6 dhufa kun 36 dhufa jechuudha. Okay. Kanaaf egaa haala kanaan calculate gochuu dandeenya. Kana calculate yoo goonu egaa LCM isaa GCF times karaa biraa immoo jara kana yoo waliin baay'isne GCF fi LCM fi M kana yoo waliin baay'ifne 216 dhufa. Karaa biraa immoo methodii biraatiin gabaabaadhumatti lakkoofsuma 12 fi 18 mataa isaa yoo baay'isne 216 dhufa jechuudha. Egaa GCF fi LCM waliin baay'isuu yoo gaafatamtan gabaabumatti lakkoofsota kana lamaan waliin baay'iftanii karaa gabaabaa argachuu dandeessu jechuudha. From the above activity you can deduce that for any two natural numbers A and B, GCF A B times LCM AB is equal to AB jechuudha. Gabaabumatti LCM fi GCF waliin baay'isii yoo isiniin jedhe lakkoofsotuma sana mataa isaanii waliin baay'istanii argachuu dandeessu jechuudha. Egaan exercisein dhumarra jira. Exercisein kun maal jedha seetanii find least common multiple wayidammoo LCM calculate godhiidha. Kun bifuma amma hojjenne sanaan irra deebitanii calculate gootu waan taaraan hin jiru. Inni lammaffaanis GCF fi LCM kana calculate godhiidha. Akkuma amma isin calculate godhe sana sirriitti hubadhaati calculate godhaa wanti haaraan hin jiru. Inni sadaffaan kun immoo
GCF 1624 LCM 1624 calculate godheedha. Kun jechuun 16 baay'isuu 24 jechuudha. Gabaabumatti lakkoofsi kun waan inni dhufu calculate godhaatii kaa jechuudha. Ani garuu kanan isin hojjedhu ishee arfaffaa kana jechuudha. Isheen arfaffaa kun baay'ee ulfaattu waan taateef ishee kana isin hojjedheen xumuraa jechuudha. In a school, the number of participants in sport, mini media, and the anti-AIDS club are 60, 84, and 108 respectively. Mana barumsaa tokko keessatti gaa hirmaattonni ispoortii 60. Kan immoo miidiyaa irratti hirmaatan 84. Kilabii HIV ittisuudhaaf kan hirmaatan 108 jiru jedha. Find the minimum number of rooms required. Jara kana simachuudhaaf ruumii isaan barbaachisu yookiin immoo kutaa boqonnaa isaanii isa xiqqaa yookiin immoo isaan barbaachisu calculate godhii jedha jechuudha. In each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same club. Kana calculate gochuuf gaa this problem can be solved by finding greatest common factor jechuudha. Greatest common factor wayimo GCF calculate gochuu qabna jechuudha. Jalqaba sana booda roomii sana calculate goona jechuudha. Kanaaf 60 fi 84 108 great common factor isaanii calculate goona jechuudha. Akkaataadhuma duraa sanatti calculate goona. Sadanuu isaaniitiif calculate goona. Gaafa calculate goonu maal dhufa jechuudha. Gaafa calculate goonu isa kanaaf 3 power of 1 2 power of 2 power of 2 common factor isaanii fudhannee greatest common factor isaanii 12 dhufa jechuudha. 12 arganna. Gatii hirmaataa walii guddicha isaanii 12 arganna jechuudha. Koomanii warra ta'e jechuudha. Sadiif iyyuu koomanii warra ta'an 3 power of 1 2 square 12 arganna. Sana booda akkasidha jechuudha. Akkasii sana booda 12 erga arganne booddee amma xumuramee jira. Akka kanatti didiriirsitu jalqaba 62 30 32 15 15 3 5 dhufa 84 2 42 42 2 21 21 3 7 8 2 54 54 2 27 3 9 3 kana dhufa jechuudha. Egaa greatest common factor isaanii 3 power of 1 2 power of 2 power of 2 sana booda 12 arganna jechuudha. 12 erga arganne maal goona 12 sana calculate minimum room argachuudhaaf each room will be 12 participants as is the maximum number that allow equal distribution each club. Now we calculate how many rooms. Kanaaf iyyuu hirmaattota ispoortii sana 60 sana 12 irraa roomii 5 gaachuudha. Mini miidiyaa fi 84 sana 12 irraa 7dha. Anti-AIDS sanaafis immoo 108 12 irraa 9. Kanaaf roomiiwwan kana walitti daana jechuudha. Roomii 5 7 9 kan gaafa walitti daanu roomii 21dha jechuudha kan jiraachuu qabu. Kanaaf egaa kilaasii keenya irraa asumarratti xumura. Waan baay'ee hubattaniitu jedhee abdii guddaan qaba. Egaa barnoota keenya irraa keessatti xiqqoo isinirratti yoon ariifadhe dhiifama isin gaafadha. Egaan ammas gaaffii keessan deebisaan jira. Akkasuma isinis immoo waan isin hin galle gaafachaa subscribe share like gochuudhaan hiriyoota keessan biraan ga'a. Viidiyoo biraa yeroo gallakkisuus akkasiin bira ga'utti har'aaf yeroo gaarii isiniif haa ta'u.